Natti ma beektaan dhiisna shakkaladha jira beektaa wal arrabsi rafaadhaan jira na shakkaladha awwatiin arrabsite na shakkalachuu danda'a na arrabsi faayida dhufe bara kasedha bar awwee kottu deebii yoo jiraatte biiftu wayii tokkuma namichi badee feere namichi kee ajaa'iba ko abboo itti bilbilimee masanjara na jira mana irraa baamee maalidha eessarraa dhuftanii naqatanii sin mana kootti aboo bayi narraa aboo rabbii sodaadhu narraa bayi hay eessatti baana ree bayi maleeti isintu dhufee mikkooni mana koo banadhee jira baru wanti sinaan gara nuti maal baana sirraa nuti bayi bilookiin nu godhi bayi ati bayi mana deebi'eera garuu ollaan irratti eree isintu dhufee qoisti nan ba'anii haa isin keessa maal bayi nurraa rabbiin sodaadhu bayi nurraa eree tokkuma taragaaga'e qoisti maal taate aboo rabbii sodaadhu eree bayi yesus tokkuma maal taate kas aboo bayi narraa rabbii sodaadhu bayi yesuusiniin bamaaliin hin jiru bayi narraa sin jedhe bayi narraa itti bilbilaan jiraati immoo awwaleen haarina bilbilaaf hin jira kuno laayibirra moo nu awwaleen jenne laayibirra jira rataan laayibirra jira hin jiru ollaan irra deebi'eera mucammadanamu Erikooni mana koo banadhee jira maal jettee maalidha? Mana koo banadhee baay'ee nurraa mucaan hin dhageessu afaan oromoo aboo rabbiin sodaadhu baay'ee nurraa. Maal taate qoisti taragaaga'e maalan baasa isin baa deema isin baa. Innu tokkummaa atachiin gadi baay'ee anillee asin gadi baay'ee booda olee eegina. Atachiin gadi baay'ee. Maal nurraa afaan baay'ee nurraa inni boo aboo nurraa afaan baay'ee nurraa. Baa hin baa'u mana koo gadhiisee san deema baa isintu dhufee koo. Muja rabbiin sodaadhu nurraa baay'ee boo maal nurraa goote baay'ee nurraa. Eessan naqa koo hin baa'u malee eessan naqa isintu dhufee kaa. Asumattan si arge. Eessatti na argite. Mucaan kolfini waan asitti mu dhagayi waan goote nurraa baatu dhagayi waan asitti mu nalaal. Bakka akka amartii wal keessa jirtu sana gattu kinarraa bayi bakka amartii isaa wal keessa jirtu tuqeeti wanta akka xiyyaa mataarra jirte naati sii fidde adii mataarra jechuudha. Xiyya sana gadhaiti bayi narraa rabbiin sodaadhu. Siyaa baasu eessarraan hin ba'a. Amartii lamman sana gattu firoo amartiitti wal keessa jirtu lamman sana gattu. Laas. Ambiraan itti fidde kaa. Maal daddarbatan maal as gashaa jirtu? Haa egaa wajjiniin si galaafanne bayi biiftu. Biiftu bayi amma galaafanne gaa isaan ba'u jedhe lachuu. Wayne gudi dama bar. Achi wala gingilchitu jechuudha. Atiin kun gudi maqabdaa bar. Seexana diimaa bara. Waan hin beekne maa dhufte beektaa rakkaata gochuu barbaadde akka waan nuti nama dantaatti si lakkaa'u kanaafanii bar. Videoon kan geeda seexanni maanna godhe jettu tokko jechuu miidiyaa irra deemaa raadha. Ijoollee hundi keessa taappiskiriin godha. Taappiskiriin godha waa'ee qorataan intarviiyuu isinii godha. Amma qorataan hin jiru. Bilbilallee kaasu. Ta'u jechuu si qaxxaa waan eda haasaa turte san guutuu qixaase si qaxxaa. Ijoollee taappiskiriin godha. Oo dhugumaanii biqiltuu afur ka jedhu marii geggeessaa turre feesbuuk irra waa gallakkiseera argiteetta garuu jaarsummaa dhanneerraa qorataadha argiteetta. Kun kaadhaatii miti turee jira jedhu viidiyoo sam gizee si waraabdanuu beekan guyyaan si wara dhufeera. Wal bira dhuftanitta. No. Kan ture miti jaarsummaa kun akka biqiltuu jaallatu natti hime kan dheengaddaa jira qoy. Kan dheengaddaa kan ida'e qaadii deema wal bira teenye deema. Inni ishi dheengaddaami kan sitti mee dammoo waan sitti mame dhageessee miree. Dhuguma sitti himu. Jiruudhaan kan jiraachuu kee fedha. Gaafa kana jaarsummaa teenye walla jaarsummaa ho'i teenye. Kana nam beeka baran. Nam beeka guyyaa biqiltuu waraabameera. Taappiskiriin. Waliin dhabuusu. Isa kamireen natti barbaada. Kan edaa san qixaati san Yaa edaa. qorataan amma biqiltuu dhugaa sitti himanii an dhugaan nan jaalla beektaa qorataan biqiltuu jaallata walla amma si caala biqiltuu jaallata si afaaniin jaallata. Ajaalatu. Qoy kana dhaggeeffadhu qashi.
dhaggeeffadhush. Qorataanii biqiltuu jaallata. Si afaaniin jaallata natti meeraa biqiltuu baay'ee onneedhaan jaallata. Sirkaa si sodaate malee sirkaa ba'uu fedhii qaba. Si dhiisuu fedhii qaba. Garuu siin sodaate rakkoon qorataa jechuudha. Si sodaata waan isaan beeku. Indaaqoo gurraatti wayitti qaltee itti rabba beeku. Baay'ee si sodaata akkaata waan inni si sodaatu kanaaf hin beekuun qorataan si immoo hin sodaata. Si galee? Kolfa qofan ta'inaa kan ijoollee taappi iskiriin godhaa malee oo taappiin goone naasoo waay'ee kan ta'anis. Waayee taappi iskiriin gootan urii kolfa qofamaa inni. Ta'uu qaba tokkummaa. Wallahi tokkummaa qaxxamu. Sumee kooma iskuutiini. Yoo keessa badde maama. Adabbiin kuma lama Guys, tafaanii. Kolfa qofa taatanii. Mee taapbii qofa godhaasin dhaggeeffataa taapbii qofa godhaasin waan garaa keessanitti ani isinii himaa rakkoon hin jiru. Annan beeka waan garaa keessan. Kolfani amma ababaa afur qofa baay'ee. Akkamitti nama mormee bara. Jedhee jiraate of jijjiirtu. Akkasii sinii jedha obboleeyyan kiyya. Lakkoofsa kiyya qabadhaa asirratti. Lakkoofsa kiyya qabadhaa 556. 556 jettanii 17 sagaltamii kudha tokko dhumtisa. Koodii isaa namni hin beekne lakkoofsa tokko asirratti koodii isaa isinii barreessa. Mee eenyutu barreessee iyyuu maatii 556 an arsiidha kan jettu irraa iskiriinshoot godhachuu dandeessan. An arsii Ashutti si ada an arsii kan jettu 556 en namni biraan namni barreesse beekta. Dhugaa irraa hin dagin jechuu kan barbaadee fi namni Hussein 556 Hussein kan mooditara qabu. Kumpiin godhaa namni mooditara qabdanii. Lakkoofsa kiyya akkas gara keessaatiin fudhadhaatii koottaa gara keessaa na dubbisaa. Hojii ijoolleen dhabdanii hojii rakkachaa jirtan hojii galchaa akkasuma Bahaariin, Beeruut, Jordan, Oman, Qatar, Saudi irraa ijoolleen biyya kan seentanii dalagachuu barbaadanis gara keessaa na dubbisaa. Itoophiyaa irraa guyyaa muraasa keessatti carraa hojiin banaa waan jiruuf kaampaanonni hedduun ijoollee dhiiraa waan barbaadaa jiruuf kaampaanichi kaampaanii qulqullinaati. Ijoolleen dhimma hojii kanaaf barbaadan gara keessaatiin qophii namni jirtan yoo na dubbistan yeroo gabaabduu keessatti dhuftanii dalagaa keessan dalagachuu dandeessu. Ijoolleen shamarranis as keessa kaansileeshinii qabdanii fi namoonni maallaqa keessan gara biyyaa argachuu barbaadan. Amma ijoolleen mana madaamee jirtan namni maallaqa keessan gara biyyaa dabarfachuu barbaadan sa'aatii barbaadaniif yeroo barbaadan irratti daqiiqaa sekoondii waan hin caalle irratti wanta isinii dabarsuu fi gara keessaatiin na dubbisaa maallaqa keessan isiniif hin dabarsaa isiniin ja'a. Hojiin kan koo kanaadha. Namoonni hojii kan koo hin beeknellee asumaan baraa. Foloolee namni foloon tolchine foloo tolchaa. Faamilii walii taanaa maatii walii taanaa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Kanarraa kaafee maaltu afiree laata? Qaxxamuu didee deemee mucichi warra. Qaxxamuu didee miliqeessa. Miliqeemi. An Dubaay hin jaa. Eessatti argamtaa? Dubaay. Ijoolleen dalagaa dhabdanii taa'aa jirtan. Ijoolleen shamarranis ta'e ijoolleen dhiiraa. Nam dalagaa dhabdaniiti mana ijaazaa keessa rakkataa jirta yookiin biyyaa baatanii dallaalli biyyaa isin baasee rakkattanii as keessa dalagaa dhabdanii rakkataa jirtan kan kaansileeshiniin keessan guyyaan isinirraa hin dhufne kan yeroo qabdan koottaatii gara keessaatiin na dubbisaa. Gara keessaatiin na dubbisaatii dalagaa sa'aatii gabaabduu kana keessatti isin galchaa jechuu barbaadeeta. Osoo qaraamaa seentanii booda yaaddoo keessa hin seenne koottaatii na dubbisaa gara keessaatiin. Okay? Ani Dubaay hin jira Habibti.
An Dubai jira. Tani mawande. Abu ummata kana yaa Rabbi gooftaa. Ora tana maal sakute sibiratu lebiti doctor. Waatu bilbile waan kana quba qabdaame akka edaati waan himuu dandeessaa kana waa beeku tokko. Ibsaan na mudate ibsicha fani shakke ibsaa wayna mudate rakko ibsaan na mudate jira na bar. Nan shakkeessa. Okay, inni irraa darbuun online barraa hin jiru bar cirraashumayyuu. Ti bilbilure. Online irra hin jiru. Bilbili. Rakko ibsaan na mudate kunu asumatti rakko ibsaan na mudate utuman taa jiru. Naannawa tokko jirtanii? Naannaa tokko garuu yeroo wal dhabdi yeroo wama ajaa'ibaa wayti yeroo humni wal dhabaa akkaataan qilleensisa. Mee naga qabaa laata kiiloomeetirii 5 lafa daqiiqaa 20 lafa daqiiqaa 20. Dhiira meeqaan fiddaa kan jettu gara keessatti na dubbisiiti sitti waan hundaayyuu guyyaa muraasa keessa dhufa. Ora ta'ennu tokkummaa. Bilbila sanittiin bilbiluu danda'u laayibiin jira reefan arga bara. Anillee sila kan daareektii kan laayivii irra jiru kanaan. Kan daareektii as keessaan qaba. Awwalee. Akkam awwalee masii. Na kadhatee giftiin shakkaladhaa. Nani min jedhee keemman moo kakadhu naan jedhee. Maa shakkaladhu kama. Anna galchee namaa inni mu baqqaayi. Abbaa keessoo baasoo bisin eeyyameera. Maqaa koo waamin garuu. Abbaa keessoo baasoo biin siin jedhe. Maqaa koo waamin. Shakkaladha jedhee shawwalee ati wasa jiraadha shakkaladhaa. Asaadhu maashitti tokke. Ilma abbaan sobuun dirqama. Ilmoon lu'aaloodha. Ilmoon leencaa. Ilaal. Shawaan lamu ittiin baasa wallahi ilaali. Ilma abbaan sobu sobni halaalaaf. Ciao. Masanjara keen baasa waleedha. Ilaa baqatee beekaa. Giftii shakkaladhaa jedha walee. Fakkeenyaaf hicciiti walitti mattanii yookiin isni hicciiti sitti mee yookiin immoo ati hicciiti akkamitti baasta hicciiti. Naarse beektaa giftiin shakkaladhaa dhiisii tokko naan jedhe beektaa. Giftiin shakkaladhaa dhiisii naan jedhe. Abooso bijedeensi eeyyamee deeme nattiin erginaa namni tokko. Dhiisata walee dhiisati maaliif somni sarratti beekama. Barreesseera jedhaa jira shuma biraatiin godhu feera. Dhagayi masi jaraa waliin haasaadhe. Bareedduu si qabadheen jira. Siif haa isin jedha ishii. Kan lakkoofsa keessan naaf keessa sun. Isin immoo namni mooditara kiyya qabdan lakkoofsa keessanii lakkoofsa kiyya piingoodha asirratti. Okay. Dua jarang kau kia Hani. Shamarran afaan beeytu video isaanii argitan jira bareedduu kia. Jaartii biyyarraa naaf fiduu dandeessaa. Warri jaartii fidachuu barbaadan illee warri jaarsa fidachuu barbaadan illee jechuudha. Kan jaartii kan kee kan afaan beektu yoo ta'e viidiyoo si waraabee as erge. Si fida guyyaa gabaabaa keessatti. Lubbu yeroo hunda viidiyoo hin bahin hin miidhamta. Namni yoo viidiyoo hin baane baagiraawundii qofaa yoo teessee wanti hin jiru kaa lubbuuti. Dhugaa rabbii dubbachuu fi silkiin baay'ee nama miidha. Of argee torbaan kan. Ala xuul silkii jedhee miidiyaa kana fayyadamuu eegalee utumaan argu bakka nama miidha. Bataami nama miidha dhugaa rabbii. Torban.
harka gola jaban. Wai ni turkin na dide. Wallahi si ban ba sai kuma ba si te kunu ni turkin barbada irin na. Ai yolle musamma kane. Wa mara yolle musamma nu gote mo. Nagati. Esarem dare. Ila bayeka. No, ini Bayeka ini nu pasati. Nampak connect dengan wifi. Argizega.